Oromo View, Oromo View, Oromo View, Oromo View. Akkam jirtu daawwattoota View nagaan keenya lafa jirtanitti isin hagoo'ichaa har'asii sagantaa addaa isinii qabannee dhufneerra. Sagantaan keenya addaa waa'ee biyyaa irratti haala biyya keessa jiru waliin mari'achuutii fi har'a sagantaa kana kan isinii fidee dhufe anaaf taliileedha. Anneen nu bira hin jirtu gara biyyaatti godaanteetti. Har'a gaa keessummaan keenya addaa asumaa nama Minisootaa keessa jiraatu Oromoo nama hawaasa isaa keessatti paartisipeetii yookiin immoo qooda nama fudhatudha. Namni kun immoo seera nama baratee loo isa jedhanidha. Department of Minnesota keessaa akka abbaa murtii ta'e hojjechaa ture. Amma immoo Minnesota Department of Human Services keessaa Equal Opportunity Access Director ta'e hojjeta. Keessummaan keenya obbo Zecharias Hailu jedhama. Obbo Zecharias Hailu View nu kabajjee yeroo kee fudhattee interview wajjin gochuu dhufuu keetiif baay'een si galateeffadha. Galatoomaa isinis naaf heeruu keessanii fi sagantaa keessan kana eegasnii galtanii jalqabee duukaa bu'aan ture yeroo yerootti guddachaa deema. Ijoolleen dubartootii Oromoo akkas jabaattanii waan akkasii kana hojjechuun keessan nama boonsaa fayyaa ta'a. Okay, bareedaadha. Akkuma dura dubbadhetti haala biyya keessaa walii wajjin mari'achuuf gaaffiif deebii anaaf taliileessiif qabna. Mee ituu gaaffii keenya keessa ituu hin lixini haala biyya keessa jiru akka nama Oromoo tokkotti as daasporaa keessa jiraatutti akkamitti ilaalutti jirta gaaga'amsa biyya Itoophiyaa keessa ta'utti jiru? Gaaffichi gaaffii baay'ee bal'aadha. Eessa jalqabanii eessatti akka xumuran iyyuu nama rakkisa. Jalqaba egaa waggaa lama ta'uuf deema eegaa jijjiiramni waan fakkaatu tokko egaa biyya sana keessatti dhufe. Abdii baay'ee nu kennee ture. Ana duwwaaf utuu hin ta'in Oromoota hundumaatiif abdii baay'ee kennee ture. Kun egaa waggaa baay'ee booddee cunqursaa gadadoo baay'ee booddee dhuma geenyeerraa amma kana booddee biyyattii sana keessatti Oromoonis haqi isaa eegamee biyya Itoophiyaa sana keessatti haqi hundumtuu eegamee dimokiraasiin maltaanaashinaal dimokiraasiin ni jedhu lafa qabatee kana booddee nagaaf tasgabbiin godhamee gara dimokiraasiitti ceena kan jedhutu abdii qabna turre namoonni hundumtu. Kanuma keessa baay'een dhumateera iyyuu kan jedhan turanii kun maallee yaadachiisa. Yaadattu al tokko yeroo 10,000 fiiguu Haagos Gabreewwat kan jedhu tokko fiigee yeroo isheen marsaan tokko yeroo hafu fixeera seetii hundumatti bahee nam fixeedhee gammadee edaa marsaa tokkotu hafa ture. Namooti baay'een akkas ta'anii turan yeroo sana. Finneerra se'anii gammadanii baqqaan dhumate wanti jedhan ture garuu wanta ittiin wanta qoosaatti dhumattu miti. Saba Oromoo kana akka inni fiixaan hin baafne kan godhanii humnoota adda addaatu baay'eetu jira kan gufachiisuudhaaf yaadan. Saba Oromoo irraa akka inni dhaqee abbaa biyyaa hin taane gochuudhaaf dhiibbaa baay'eetu jira. Dhiibbaa duwwaatu hin ta'in akka kun fiixaan hin baanee fi wanti godhanii hedduutu jira yeroo gaaffii keessa gaasatti deebi'uu hin dandeenya. Haa ta'u iyyuu malee amma isaanii abdii kutannaa geenyeerra hin jedhu akka yaannetti fiixaan hin baane gufuu nuun hin yaanne baay'eetu nu mudachaa jira. Gadadoon keessumaa iddoo tokko tokkotti Oromiyaa keessatti ta'aa jira. Wanta booddee tarkisan kan fakkaatanii mallattoo tokko clearly argaa jirra egaa isa gaaffiif deebii keessatti itti deebi'uu dandeenya. Anis galatoomii siin jedha obbo Zecharias sagantaa keenya irratti argamu gatii fi gaaffii koo yeroo ammaa kanatti biyyoota Itoophiyaa keessatti
humnoota federaalizimii fi sabdaneessa leellisanii fi sirna durii Itoophiyaa tokko jedhanii leellisantu wal morkachaa jiru. Biyya sanaaf sirna kamtu wayya yookaanis gaaffii sabootaa deebiif kan danda'u eenyu jettee yaadda? Kun gaaffiin qabu tokkoffaa isa kam wayya sirna isa kam wayya ro'eettu lafumaa kaatee isa kana wayyaatu hin ta'in seenaa wajjinis walitti hidhata dubbiin kun. Seenaa yeroo jennu sabni Oromoo yeroo hundaa sammuu keenya keessaa kan baafachuun nurra hin jirre yeroo xiinxala adda addaa godhanis ishee keessaa kutamuu barbaadaa maaliif ishee booddeetti deebi'an jedhu tokko jira. Sabni Oromoo alagaatiin qabamee hamma yoonaa miidhaa alagaa keessa bittaa alagaa keessa to some extent ammayyuu keessaan baane karaa tokko tokkoon kana keessa jiraachaa saba gara biraatu dhufee si qabate taanaan ati bilisummaa kee argachuudhaa fi qabsoo gochuun kee hin hafu. Yeroo akkas gootu keessumaa tarii mataa keetii qabda taanaan akka Oromiyaa kana akka Oromoo biyya tokko keessa jirta taanaan sabni alagaa gara biraa dhufee si qabateera taanaan wanta lama qabdati. Tokkoffaa loltee loliisas haa ta'u yookiin karaa nagaas haa ta'u qabsooftee bilisa kee argattee mootummaa mataa keetii dhaabbachuu. Kana inni tokko kan jiru. Inni gara biraan immoo yoo bilisa baatee qofaa jiraachuun waan adda addaatiin rakkisan fida ta'ee biyyuma tokko keessatti ati tarii mataa keetii qabda taanaan mootummaa mataa keetii dhaabbattee warra gara biraa wajjinis immoo wajjin jiraachuu karaa federeeshinii. Kana lamaan bakkee hin jiru. Oopshineeti qabdu kana lamaan. Itoophiyaa keessatti Oromoon federalizimii keessatti akka maltaa'e federaal dimokiraasiin hin jiru taanaan inni gara biraan oopshinii inni jiru mootummaa mataa keetii dhaabbachuu jechuudha. Kanaafi oopshinii lama duwwaatu akka jirutti fudhannee ilaaluun nurra jira. Yookiin mootummaa mataa keetii dhaabbattee qofaa kee jiraatta yookiin immoo biyya sana keessatti mootummaa kee jiraattee qabaattee warra gara biraa wajjinis immoo mootummaa addaa kan federaalii dhaabbattee wajjin jiraatta. Kana kan jiru malee inni unitary system inni jedhu kuni centralized waalteessanii biyya tokko bituuni biyya akka Itoophiyaa keessatti sabooti adda addaa lafa mataa isaanii qabatanii lafa jiranitti hojjechaa hin danda'u. Hojiirra ooluu hin danda'u. Kanaaf qabsootti deemaa fincilatti geema. Namni hundumtuu mataa isaatii fi ati saba tokko taanaan mootummaa mataa keetii si barbaachisa. Kanaaf inni unitarii jedhamu Itoophiyaa keessatti hojjechuu hin danda'u. Itoophiyaa dhiisnaan biyya Awurooppaa warra dimokiraasii waggaa baay'ee qabaatanii fi the last 50 years yoo laaltee ta'ee sabooti adda addaa achumattu warra dimokiraasii qabanitti mataa isaaniitiin mootummaa unitarii sistemiin kufaa jira. Warra akka Beeljiyeem yoo fudhatte, warra akka Speen yoo fudhatte qalbii isaanii gara federeeshiniitti deemaniiru. Multinational democracy isa jedhu kana keessatti. Biyya Ingilizii mataa isaatii yoo fudhatte iyyuu yoo mataatiif formally federation jedhanii fudhatan yoo ta'e iyyuu warra akka Scotland, Welsh, Irish kan jedhanis baay'ee gara federeeshiniitti kan siqu sirna akkasii godhachaa jiru. Kanaaf inni Itoophiyaa keessatti unitary system inni hojjetan jedhu kuni abjuudha ta'uu hin danda'u gara jeequmsaatti geessa sabooti adda addaas immoo kana hin hayyamani. Iddoo kana eega geenye booddee gara booddeetti deeminee unitary systemii uumnanne jedhu kuni wanta baasu miti. Asirratti gaani federalism kan jedhamuun biyyi sun waggaa 27 kan ittiin buluutti jiran haa ta'u iyyuu akka federalizimii akka yaadametti akka seeraatti gochaa hin turre warri dura ittiin darbanii jechuudha. Amma garuu obviously ituma arginu Dr. Abiyyiin federalizimii kana questionii keessa gasheera. Kun waanuma jiruudha. So namni kana akkamitti ilaalaa ituu federaalii unitary kana gochuutti jira obviously akka inni gochuutti jiru seeraa ala waan hundumaa gochuutti jira. Kan akkamitti ilaaltate amma fakkeenyaaf federalizimiitiin biyyi sun bushuutti jira miti garuu inni transitional governmentidha. Transitional governmentii ta'ee
waan hundumaa keessa lixee waan mataa isaatiin yaade hundumaa isa unitary jedhamu kanatti fiduu ituu jiru kan akkamitti namni keenya keessumaa warri barattooti namooti warra Oromoo sabboontooti akkamittiin kana ilaalu jettee yaaddati. Karaa inni itti deemuutti jiru ituuma arguutti jiru cal jedhee namni keenya keessumaa maaliif warri sabaaf sablammii kana akkamitti ilaala jettee yaadda? Okay. Almost gaaffii sadii of keessaa qaba wanatti na gaafatte amma tokkoffaa in practice maaltu ta'aa jira sadii jette tokkoffaa yeruma EPRDF mataasaa federeeshinii attamiitu jira federeeshinii dhugaatu ture yeroo jettu karaa baay'ee federeeshinii dhugaan hin turre federeeshinii jechuun sovereignitiitu iddoo lama jira tokko on a national level national inni jedhu kuni terminoloojii isaa tokko tokko nama rakkisa biyyoolessaa fi naashinaal jedhu al tokko immoo sagajjallaatiif naashinaal jedhu kanaaf akka nami hubatuu fi naashinaal level yeroo hin jedhu ani isa Oromiyaa level faa fi federaal level isa jedhu ni terminoloojii kana yuuzii godha. Sovereignity lamatu yeroo jira yeroo innu mootummaan federaalaa sovereignity qaba mootummaan naashinaaliin immoo akka Oromiyaa faa sovereignty mataa isaanii qabu. Isa diiguutti hin jiru reemmanni. Yaa ittiin dhufa. Kana jechuun isaa egaa amma mootummaan federaalaa dhaqee mootummaa Oromoo lafanni haqa qabu irratti lafanni sovereignty isaa keessa sanni qabu keessatti galuun irra hin jiru. Of danda'a. Constitutionii keessatti mootummaan federaalaa raayitii maalii qabaa aangoo maalii qabaa mootummaan warri naashinaaliin immoo aangoo maalii qabu kan jedhu tarreeffamee jira. Kanaaf akka barbaadeetti mootummaan federaalaa lafa mootummaan naashinaaliin lafanni aangootti qabu akka barbaade keessa dhaqee hojjechuu hin danda'u. Kana garuu egaa hojiidhaan fuunee yeroo EPRDF kun hojiirra oolaa hin turre. Akka barbaadeetti mootummaan federaalaa mootummaa Oromiyaa keessa dhaqee ajaja ture. Akka barbaadeetti. Kuni hin ta'u federaalizimii miti. Akka isaan kana godhaniif immoo kan gochaa ture yeroo baay'ee akkatti paartiin structured ta'edha. Paartii Ihaadeg yoo fudhattanii ilaaltanii TPLFtu murteessa waan hundumaa Central Committee keessatti tun ta'in da'u Executive Committee keessatti murtaa wanti hundumtu. Kun lafa jirutti federaalizimiin jiraachuu hin danda'u. Paartiitu waa murteessa taanaan federaalizimiin jiraachuu mayyuu hin danda'u. Federalizim jechuuni ati gajjallaatti wanta sii kenname keessatti akka barbaaddetti murteeffattaa jechuudha. Achi paartii si ajaja taanaan federaalizimiin diigameera jechuudha. Waan akkasiin jiru amma Ameerikaa fa'aa fuutanii yoo ilaaltanii mootummaa Minisootaa keessa lixee mootummaan federaalaa Tiraampii dhufee ajajuu hin danda'u. Minisootaan wanta hojjetu wanta konstitushiniin kenneef keessa mootummaan federaalaa hin galu. Itoophiyaa keessatti garuu akkas hin turre. Amma immoo eega Abiyyi fa'aa dhufaniiti Abiyyi has this tendency akka barbaadeetti waan hundumaa dafee fixuu jarjarsuudhaan fixuu hojiirra oolchuu kana wanta qabuu fi structurii kana diigaa jira hojiidhaan in practice akka barbaadeetti kan inni amma mootummaa Oromiyaa akka isaanii isa hojjetanitti kan inni fudhatee ilaalu eewwanni Shimallisiin akka inni isaa hojjetutti akka workarii isaatti fudhatee ilaala malee mootummaa Oromoo nama hoogganu tokko nama Oromiyaan sovereignty mataa isheetii qabdu tokko godhee hin ilaalu. Kana kanaanii rakkina mataa isaatii qaba. Kun immoo kan dhufu Dr. Abiyyi mataan isaa eessaa dhufe yottanii of ilaaltanii EPRDF keessaatii dhufe. Kaalcharii EPRDF qaba. Kaalchariin EPRDF kuni waan baay'ee jijjiiran malee amma egaa Dr. Abiyyi dhufe jijjiiramee jira. Garuu kaalchariin suni akka jirutti jira. Kanaaf federaalizimii hojiirra oolchaa jira isateetti akkuma jette karaa tokko isa yeroo wayyaanee caalaa iyyuu interferensiin central governmentii babbaayachaa jira. Yaa dhuguma akkuma jette egaa federaalizimii jedhame garuu federaalizimii waan tokko argaa hin jirru sirnuma duriitu hojjechaa jira ammas amma keessa ba'iyyuu amma jiraattota Oromiyaa lixa irratti intarneetii fi telefoonni erga kutame yeroo dheeraa ta'eera wanta akkasii immoo karaa seeraaf mirga dhala namaa akkamittiin ilaalta keessatti ati nama abbaa murtiis taate hojjetteetta nama seera barateedha karaa seeraa akkamitti ilaalta waan kana biyya tokko keessatti ta'uun irra jira waan kana. No,
amma akka duriiyyuu miti amma human rights ni jedhamu kuni babal'achaa dhufeera raayitii qabdu kana keessatti amma raayitii of information internet access kun hundumtu they are part of human rights namooti access qabaachuutu irra jira. Kanaaf I think human rights ni dhiyoo kana irratti waa akkasii irratti murtoo baasanii turanii this is a violation of human rights kan jedhu. Kanaaf jimlaamatti fuutee internetii namarraa dhoowwuun silkii namarraa dhoowwuun namoota akka isaan walii isaanii irratti information daddabarsine gochuun kun it's a violation of human rights gaaffii tokkoyyuu hin qabu. Egaa asuma sina jenne irraa dhufa ammas taanaanii sakka duriitti yaaduu iddoo tokko balleessaan hin jira taanaanii lafa warra balleessan sana irratti fookasii gochuu dhiisanii namootuma hundumaa irratti tarkaanfii fudhachuu yaaduun kun baay'ee it's very unfortunate baay'ee kan nama gaddisiisudha. Garuu immoo asirratti gaafa teessee yaaddu amma fakkeenyaaf gara Wallaggaatti kun kan ta'utti jiru yeroo ammaatti gara ja'a meeqaa sokkuutti jiramini amma Dr. Abiyyiin rakkina Wallaggaarraa maal qaba jettee yaadda maaliifin kana jedha beektaa it's not about like namoota akka military saachitti ergee warra caakkaa hojii loluu dhiisee namoota warra nagaadha kan namootii kan isaan kompleenii gochuutti jiran mootummaa kan isaan balaaleffachuutti jiran isa duwwaayyuu immoo miti obbo Baqqalaa Garbaasii Jawaarisii kan isaan interview isaanii irratti dhageenye namoota Wallaggaa kan jedhaman hundumaa hojii keessaa ari'u yuunivarsiitii keessaa ari'u hojii kooti jedhanii isaanitti bobba'anii jiru. Kuni akka maal sitti fakkaata kun Wallaggaa maduwaatti immoo kun Oromoo guutummaa ilaallata wanti isaan amma gochuutti jiranii Oromoo guutummaa ilaallata moo only focusii kan isaan irratti godhanii kana godhan why is that? Kun gaaffii cimaadha very sensitive gaaffiidha. Ani kun Abiyyi faara darban jira there is embedded within the Ethiopian system. Itoophiyaa system keessa bureaucracy kana keessa tokkoffaa Oromoo gargar baasuuf kutatee kan ka'e jira natti fakkaata. Lammaffaa immoo duruma jalqabanii karaa warra naftanyootaa warra Ethiopianist warra jedhaman kuni fookasii isaan namoota Wallaggaa irratti kennan jira. Andur yeroo dargaggoota turre yeroo mana barumsaa turre gara caalaa irratti qabsoo kana keessatti kan yuunivarsiitii fa'aa keessatti keessumaa kan beekamaa turanii namoota Wallaggaati. Kanaaf achuma durii jalqabanii they have this phobia ijoollee Wallaggatu Oromoo gara biraa kakaase kan jedhu galuuf isaaniif akka itti kan fudhatanii ilaalan jiru. Sammuuma sanaan ammayyuu achi keessa taa'anii gara caalaa irratti Wallaggaa irratti tarkaanfiin akka fudhatamu Wallaggaan hin rukunna taanaan isa gara biraa qoosaatti rukutuu hin dandeenya kan jedhu. Amma miti kuni durumaa jalqabee kan jirudha nuuni warri xinnoo umriin keenya deeme beenna. Enda kun immoo durii jalqabeeyyuu yeroo Xaaliyaaniin seentee Western Oromia Confederation kan jedhu fa'aa dhaabbanna qofaatti cinnee kan jedhu isheen warra eliitiin isaanii kana fa'aa kan beekan jira dir jalqabee warri Wallaggaa they have this nationalist tendency kan jedhu Itoophiyaa irraa cituu fi kanaaf rukutamuutu irra jira kan jedhu tureera kuni amma miti. Ani karaa koo kan fudhadhee kanan ilaalu I don't think Abiy have special hatred qaban jedhu. I think it's conspiracy with your dadda namooti walitti fidanii dubbatan malee I didn't see any evidence to it. Garuu in effect practically immoo Wallagga irratti focus diitee Wallagga rukutamaa akka inni jiru immoo gaaffiin hin jiru. Kana foorsii gara biraa jilaaraata within the bureaucracy qoosaa miti akka isaanitti hojjechaa jiranii akka isaanitti waa godhanii in spite of Abiy in spite of Oromos maqaama Itoophiyaatiin fakkeessanii qofaatti kana gargar butuu fi namoota Oromoo gargar baasuuf keessumaa Wallagga immoo akka inni rukutamuu fi eliitiin Wallaggaa qofaatti akka inni rukutamu gara biraa immoo eega kana godhanii booddee that's not going to end there. Warra gara biraatti immoo darbu. Yaa Wallaggaa kan inni jalqabuma yeroo waggaa tokko lama dura amma kan inni jedhe yooni gara Wallaggaa deemee na ajjeesu jedhee himate. So akkasichuun already inni isaan irratti xiyyeeffatee ture jalqabuma kaasee.
So if it's not personal, what is it then? Ani isaafis explanation himan qaba. I don't think personally natti hin fakkaatu. Nisi yeroo jedhe yeroo sanas Wallaggatti wanni ture qabsoo hidhannaadhaaf kan sosocho'anii Wallagga keessa duwwaa ture almost yeroo sana. Aqeerootiin jedhani sana there was clearly evidence ture isa ajjeesuudhaaf kan yaadame. I mean kanarraa ka'ee wanta dubbate natti fakkaata malee it doesn't show nami tokko bakkeetti dhufee akkas jedhee dubbata taanaan dubbate maalirraa argata. I don't think yeroo sana nama biyya bushuu tokko waan akkasii jedhe malee Oromiyaa warra kaan itti kaasuu malee waan tokko waan yaa itti kaasuu malee hin danda'a. Yaa akkas jechuunsa warra gara biraan daama akka isa jibban godha malee kanaafi benefitii wanta irraa argatu natti hin fakkaatu. Al tokko tokko namni yeroo dubbatu saasanii sarkaa ba'a malee I need more proof waan akkasii jechuudhaafi wanta kun wanta cimaadha. Namichi kun achirraa ka'ee jibba qaba jechuudhaafi proofii baay'een barbaada. This is not enough for me akka kootti murteessuudhaaf. Namooti baay'een immoo miidiyaa gubbaa irratti haasa'utti jiru. Amma fakkeenyaaf Abiyyiin antii Oromoo miti? Natti hin fakkaatu laal. Maaliif jedhii dhagaa? Maaliif sitti fakkaatu maaliif? Yaaduma kooti akkanaaf galuttiin jibba Oromootuun ta'in waan lamatu jira. Tokkoffaan yaada mataa isaatii qaba. Yaada sanarraa ka'eeti yaadi koo kuni caalaa Oromoo gargaara kan jedhu qaba. Lammaffaa garuu which is more important Itoophiyaa baay'ee jaallata. Akka ammaa kanatti hin deemna taanaan Itoophiyaa diigama kan jedhu yaada qaba. Kanaafi for him Itoophiyaa kana seevii gochuudhaafi Oromiyaa sacrifice gochuurraa nama deebi'u natti hin fakkaatu. Jaalalli Itoophiyaaf qabutu jaalala Oromiyaa gatii caaluuf malee jibba Oromiyaa miti anaafi. It's very hard to prove Oromoo jibba yeroo jettu. Oromoo sin jaallataa garuu Itoophiyaa kun rakkina biyya keenyatti fida baay'ee fida malee rakkina guddaa fida. Ani opinion koot Itoophiyaa caalaa gatii jaallatuu fi amma yoo gaaffiin Oromiyaa Itoophiyaa diiga jedhee he is ready to sacrifice Oromiyaa for Itoophiyaa. Kana rakkinni guddaan eegaanni kan jiru kan akkasitti yaadda taanaan hin baasaa biyyattiidhaaf gaariidhaadha. Ifama yaaga rakkoo lixaaf kibba Oromiyaa keessa jiru furmaata maaltu ta'uu qaba jettee yaadda amma akkamittiin? Furmaata irratti namni haasa'utu dhibe amma rakkinni guddaan isaa cal jedhanii hundumtuu gara filannootti fiigaa jiru. Tokkoffaa yaadi Abiyyi fa'ee ati sabi Oromoo iddoo ammaa kana ga'ee anaa fi ani Itoophiyaa keessa kanan jiraachuu barbaaduu fi gatii Oromoo yoo gargaareedha yookiin yoo qofaatti citee rakkinatti uumaadha jedheen malee ani special love Itoophiyaa irraa hin qabu. Itoophiyaa keessa jiraachuun Oromummaa kuna jalaa xiqqeessa taanaan I don't want to. Hammana deemuu dadhabe inni naashinaalizimiin onnoo Oromoodhaaf qabu hammana miti. Ani sabni Oromoo kan inni Itoophiyaa wajjin jiraachuu barbaaduu fi isa keessa lindheeyyuu ilaaluu hin dandeenyu ta'a. Riizinii adda addaa gatii jiraateen malee akka sabaatti mootummaa keenya dhaabanneeyyuu qofaa jiraachuudhaaf wanti nu dhawwuyyuu hin jiru. But there are some problems akka akkasiin gooneef. Garuu kanarraa kaanee namni tokko tokko gatii isaanii yaada adda addaa qabanii fi jibba qabuutu hin ta'in kan analyze gochuun nurra jiru maaliif jennee utuu ilaallee wayya jibba qabu yeroo jennu we make them enemies immediately. Enemy goote immoo biyya tokko keessa nama wajjin jiraachuun gara filmaataatti jibba seenuun rakkina mataa isaatii gatii qabuu fi how we articulate questionii kana very careful ta'utu nurra jira. Mee amma gara filannootti deemuutti jiru. Inni kaan filannoon akka ta'u hin barbaadu yoo filannoo ta'ee rakkina dhufa jedha. Inni mootummaan immoo filannoon itti murteesseera filannoo jira jedhee. So what do you expect filannoo amma dhufuutti jiru kanarraati akka nama Oromoo tokkotti? Ani filannoon kuni maybe I'm exaggerating. It could be gara Itoophiyaa ishee beennu kana diiguuttis geessuu danda'a. Rakkina guddaa
fiduu danda'a kan jedhuni sodaa guddaan qaba. Sodaan kun immoo waan baay'eerraa ka'eeti. Biyyattiin yeroo ammaa kana keessa filannoodhaaf qophoofteetti kan jedhu gaaffii mataa isaatiiti. Tokkoffaa mootummaan kuni warri gara biraanii gatii qophii hin qabnee fi nuun birookirasii qabnaa, kaadiroota keenya qabnaa, horii qabnaa, miidiyaa qabna kan jedhu irraan ka'aniiti. Let's go to election kan jedhu jarjarsaa turan isaantu barbaadaa ture. Karaa gara biraa immoo warri oppositionii warra akka OLF faas ta'uu hin danda'u, KFO faas ta'uu hin danda'u. Isaan immoo arganiitii mootummaan kun amma akka inni jibbamaa ta'e kaadiroota isaanii akkam akka jibbamaa ta'an arganii isaanis let's go to election jechaa turan for different reason. Isaanis warri TPLFis isaan immoo gatiima constitution isaa kan ta'e kan isaanii ta'ee fi kun immoo pilaanii irra gatii jiruu fi kana dabarsuu jechuun constitution isaan dhaabbatan hundumaa wanta diigu wanta ta'e fakkaatuu fi filannoon kun amma ta'utu irra jira jechaa turan. Kanaaf from different angle hundumtuu filannootti fiinnaa jedhu. But what is the consequence of this filannoo kan jedhu taa'anii tasgabbaa'anii irratti hin haasofne. Amma karaa koo filannoo yeroo jettu ati filannoon kan godhamuu fi riizaltii filannoo sanaa hundumtuu hin fudhata yoo ta'eefi filannoon gara dimokiraasiitti geessa yoo ta'eefi. Tokko kana lammaffaa immoo waanuma irratti walii galtu irrattis immoo waan dorgomtu irrattis walii galteen yoo jiraateedha. Ankaraa koo fakkeenyaaf amma yeroo ammaa kana keessatti amma akkuma fedhe ta'ee amma tu OLF fi KFO'n biyyoolessa keessatti immoo ta'eeti warri Amaaraas warri PPs hundumtuu riizaltii isaa wanta fudhatan natti hin fakkaatu. Kanaaf jeequmsa isa gadheetti geessa. Karaa gara biraas immoo yoo PP nama immoo ta'e ani OLL already jechuu jalqabaniiru Jawaar fa'aa warri Tigraayis warri OLFs filannoon kuni already riizaltiin isaa beekameera ashaaxira adda addaatiin mo'atan malee PP'n hin moone jedhanii rakkina kaasuun isaanii hin hafu. Kun waanuma beekamaadha waanuma jirudha amma. Kanaaf egaa amma this is when this kana mutuun godhin fuuldura mari'attee teessee etiksii elekshinii irratti gootee maal irratti waliin jechuun nurra hin jiru maal gochuun nurra jira diina wal gochuun nurra hin jiru kana hundumaa eega fixxee booddee keessumaa waa'ee multinational federation iyyuu fudhatan baay'een isaanii isa faarratti eega walii galtee booddee gara filannootti kan deemtu malee cal jettee filannoon goota taanaan keessumaa yeroo ammaa kana keessa this is a recipe for disaster. Ani akka kootti gara state collapsiitti isa jedhanitti geessuu danda'a. Eeguun isin baasaa egaa amma yoo zimmadhanii yoo eeganii maaltu ta'a maaltu dhufa ammas sirni kun irruma tura. Yaa elekshinii yoo darbees warruma sirna duraatti irruma taa'u isaanis ituma jedhaniitu waan gara biraatti geddaruu danda'u. Kanaafuu amma yoomitti irra taa'u isaanis akkuma jettis immoo amma filannoo kanaaf kan namti akka seeraatti raanii gochaa jirus warra KFO irraa kan hafe namni baay'een biyyarra deemee namti of beeksisaa jiru iyyuu bada argaa hin jiran dhuguma waan kun hin ta'a. I know Johaari inni numa taa'aa jedhee abdataa warri kaanis garuu warri PP I don't think waanuma kana keessa lixaama hin jiran isaan beeku akka ofii isaaniitti manipuleetii godhanii mo'anii waan beekanii fi waan kana raanii gochaa hin jiran. Kanaafuyyuu I don't know dhugaanii. Amma asirratti namooti baay'een biyya Itoophiyaa keessatti guutummaa jechuun dandeessa. Nagaan hin jiru. Kana irratti hundumtuu walii gala. So lafa nagaan hin jirre kanatti namooti haasa'anis miidiyaa gubbaarraa akka haasa'anitti mootummaa kanatu rakkinaa qaba. Mootummaa kana kan rakkina gochuutti jiru kan biyya jeequutti jiru mootummaa Abiyyiitii jedhu. Charchii gubata, maskiida gubata, Harar keessaa namatu wal lolaa mootummaadha jedhu
Direedawaa keessaa saatanaa jedhanii kireetii wal godhanii akka barbaadan ba'anii nama ajjeesu mootummaan dhaabbatee ilaala jedhu mootummaan federaalaa namarraa hin qabu. Mootummaatu jeequma kanaa fidee biyya kanatti kan jedhanii fi maaliif jettee yaaddatti? Yaa namin jedha baay'ee jedha. Ani isattis walii hin galu. This is a transition. Maaliif walii hin galtu? Yeah. Maaliif hin jedhe bita maaliif walii? Maaliif gaafa ijoollee yuunivarsiitiitti duutu gaafa maaloo jedhu mootummaan cal jedhee ilaaluunsaa anaa fi itti walii galee itti fudhadhan. Nama baay'eetu akkas jedha. Si duwwaa miti. Saayiniinsaas jira. Wanta ati jetti hundubtuu ta'aa jira. Kanaan dura argineen kan hin beekne biyya sana keessatti wanta baay'eedha kan ta'aa jiru. Perspektiivii keessa keenyaa ilaallu, kontekstii keessa keenyaa ilaallu jedhanii kanas abiyyifaa kana gochuurraati wanta argatan wanta jiru natti hin fakkaatu. But isatu waatu hin ta'in wanti amma ta'aa jiru kun overnight kaleessuma har'a wanta dhalate miti. Wanta waggaa baay'eetiif walitti kuusamaa turetu as ba'aa jira. And this is a time for transition. Transition in Itoophiyaa duwwaatti tuun ta'in transition in biyya baay'eetti godhamu jeequmsa qaba yeroo hundaa. One of the jeequmsa warra fidu keessaatii mootummaatu laaffata yeroo transitionii. Authority inni ture dhaqee immediately inni haaraa dhufu authority guutuu hin qabu. Ganaa pilaanii mataa isaatii hin qabu. Forsi kanaan dura dormantii ta'aa turan yeroo electioniin dhufu ol kaka'u. Iddoo baay'ee jiraata humnoota kan qabanii forsi adda addaatu warri kanaan dura rukutamanii lafa lixanii turanii yookiin lafa gadi jedhanii turanii hundumtuu ol kaka'u. Kana hundumaatu centralized lafa hin taanetti paaworiin adda addaa influensiin lafa tokko hin taanetti yeroo transitionii akkasii kana jeequmsa baay'eetu jira. Itoophiyaa duwwaatti miti iddoo baay'eetti kana caalaa iyyuu rabbitu nu baraare jechuu hin dandeenyu. Iddoo baay'eetti dhumaatii kana caalutu ga'a iddoo baay'eetti. Kanaafi waan hunduma ta'e kana fuudhanii abiyyi faarra kaa'uun mootummaa kanarra kaa'uun anaafi sirrii natti hin fakkaatu. Taa'anii yaaduu dadhabuurraan yookiin seenaa biyyoota adda addaa hubachuu dadhabuurraan yookiin immoo rakkina argitee easy solutionii barbaaduudha kun. Abiyyi ofaadha jechuun it's simple garuu jechuun isaanii kan mootummaan isaan erga mootummaa ta'anii dhowwuu hin danda'an yeroo waan hundumtu kun ta'u amma Wallaggaa keessatti already waan meeqa dhaabanii dhowwaa jiru amma biyya kan biraa keessa yoo rabshaan ka'e waan tokko hin godhan. Isa duwwaa moo miti kaa evidensii ni qabnu gaafa Oromoon keenya Hararii, Direedawaatti, Shaashamanneeti, Baaleeti everywhere gaafa du'anii uummati iyyatu mootummaan Oromiyaas haa ta'u mootummaan federaalaa waan tokko hin jedhan garuu saba Amaaraatti nama tokko nama sadi gaafa ta'u duri fiiganii Gwaayitaa kiiloo 4tti waamanii miidiyaan guutummaan waa'ee isaanii balaalessan waa haasa'e like Oromoo achi dhiibanii warra kaan ofitti qabuun isaa ifaafatti arguutti jirra. So kanaafi nuti warra as teenyayyuu jajii gochuu dandeenya kana. Kana irra darbamuuf irra hin jiru. Maaliif kun ta'a? Dubbiinsaa kana caalaa diippiidha anaafi akkasumatti humna qabu inni jedhu si gara biraa. Tokkoffaa masatummaa jettee utuu warra Amaaraa waa isaan jedhanii utuu argiteetta ta'ee waa godhanii isaan immoo kan Amaaraa irratti cimanii kan Oromoo waan godhanii kan keenya hin hidhuu gaazexeessitoota keenya hidhuu Jawaar fa'aatti hin bu'anii waa isaan hin jirre hin jiru. Ati kan kee jettamni isaanis immoo akkasuma jedhu. Isa tun ta'in ani Oromoo irratti akka inni cimu nan bara karaa tokko tokko maaliif hin beeka beektaati. This existing bureaucracy sometimes it acts in afaan Ingilizitti harkaa ba'ayyuuti. Bureaucracy'n kuni structure'n Itoophiyaa kan inni itti ijaaramee jiru saba Oromoo fi saboota gara biraa gadi qabuu irratti kan inni ijaaratamee jiru. Kanaaf amma fakkeenyaaf militariin Wallaggaa yeroo dhaqu this is almost like a colonial army type
saba kana gadi qabee fixee this is part of their orientation akka itti kan isaan ijaaramanii jiran. But this doesn't mean that Abiyyi faa caalaa Oromoo miidhanii Amaara maaloo gochuu tuun ta'in this is deepidha. Bureaucracy'n kun akkamitti anti-Oromoo akka inni ta'e biyyattii sana walitti qabuudhaa fi Oromoon immoo diiga kan jedhu orientationii kana keessa gatii qabuu fi kana keessa hin gaaga'ama sabni Oromoo, no question about it. But this is in spite of the willing of abbaa fedhe hochi irratti keesse amma addeeti bureaucracy kana hin jiddirtu taanaan orientationii isaan jijjiirtu taanaan namoota isaa keessaan jijjiirtu taanaan rakkinni kun ittuma fufa. Innaa kanaaf rakkinni hin jiru jechuu koo miti. But let's not simplify it. Rakkinni kun itti fufaa? Yeah, itti fufa. Simplifying good. Furmaati isaa maali yaadare? Furmaati biyya kanaaf. Furmaata dubbannu reema? Furmaata dubbannu Furmaata biratuu naqini. Ituu furmaata biratuu naqini. Ituu amma iddoon Abiyyiin jiru kana Abiyyiin hin jirre ta'e Oromoon amma tokkoon tarkaanfatettee yaaddaati. Akkam jechuu kee? Hangoo Oromooni amma fakkeenyaaf iddoo Dooktar Abiyyiin bu'e kanaa utuu Dooktar Abiyyiin hin jiraanne Oromoon amma tokko waan barbaadu sana hin ga'ottee yaadda. Oromoon gaaffiinsaa tokko gaaffii masaa tokko tuun ta'ini sabboonummaa Oromoo balleessuutti jira. Sabboonummaa Oromoo balleessuutti jira. Sabboonummaa Oromoo duwwaa tuun ta'ini Oromooni akka gaafa waggaa 2 duratti bilisa baanee nama keenyatu achirra jira jedheetu mini kan inni gammade. So akka itti gammade sanatti ammuma tokko duukaa gudduutti dhufeera ta'e gaarii amma koo Dooktar Abiyyiin achi jiraachuunsaa Oromoo booddeetti hin deebisne. Gaariin tokko sabboonummaa Oromoo balleessutti jira sati jette. That's part of his plan, by the way. Yeroo inni dubbatu yoo argitaniitu ta'e sabboonummaa Oromoo kana kan inni xiqqaatu gochuu maaloo waan akkasii kan akka inni jedhu no question about it. Suma sila jedhee ejji walitti hidhamaadha. Sabboonummaa Itoophiyaa caalaa akka inni dagaagu barbaada. Sabboonummaan Oromoo isa jala akka inni galuu barbaada. Akka isaan wal qixxee deemuu danda'anii hin hubatu. That's one of his problems. No question about it. Sabboonummaa Oromoo garuu I don't think inni xiqqeessu wanta danda'u natti hin fakkaatu. Caalaayyuu guddachaa deema. Ani yeroon kana jedhan sabboonummaan extreemii deemee rakkina uumuu hin danda'u hin jedhu. Ani history keessatti jira. But sabboonummaan Oromoo waan akkasii miti amma akkan argaa jirutti sanni balleessu tuun ta'in sanni gadi qabu jalqabu kana. That's totally wrong. Waan hundumtuuyyuu sarara madda natti fakkaatan rakkinni inni qabu keessa. Okay, amma gara furmaataatti deemne. Furmaati yoo deemne mootummaan kun maal gochuutu irra jira? Uummati Oromoos sabaaf sablammiin Itoophiyaa guutummaatii fi maal furmaati isaa itti yaadda? Jeequmsa kana chaos biyya Itoophiyaa keessa jiru kana furmaati isaa maaloodha jettee yaadda? Furmaati kana kan furmaata Itoophiyaa keessa jiru kana hedduu rakkisaa kan godhe rakkina biyya keenya keessa jirutu baay'ee rakkisaa gatii ta'eef ishee ilaaluu hanqannaa al tokko yeroon qoosu namatti hin jedha garuu asirratti jechuu nan danda'a laata. Yesus Kiristoos yookiin Muhammadiyyuutu biyyana dhufanii rakkina Itoophiyaa kana hiikuudhaaf isaan rakkisaan jedhan tokko. Kunillee qoosaadha egaa jechuun koo rakkinni biyya keenya keessa jiru kun rakkina qoosaa miti. Unikiidha in a way. Biyyoota unikiidha yeroo jennu an biyyuma lafaa keessaa biyya 4-5 caalanii biyya lafa maayinooritiin maajoritii bitu wal cinaa jiraatanii hunduma isaanii yoo fuutee ilaalte either revolution tokko ta'ee jijjiirame yookiin immoo jeequmsa biyya balleessutu ta'e jechuun dandeessa. Tokko South Africaadha lafa adiin gurraacha irratti waan inni ta'e argine. Syriaadha lafa haala white minoritiitu bita. Ilaala wanta ta'e biyya sana. Rwandaadha lafa Tutsi fi warra wanni gidduu jiru ilaala Hutu gidduu. Gara biraani Iraaqii warra Baaz
Arabbaas ture minority turan akkamitti akka isaan ta'an. Gara biraan Laayiberiyaa keessa warra biyya Ameerikaatii dhaqe warra gurraachotatu ture biyyattii waa isheen taate ilaalaa. All these countries fuutee yoo ilaalte either devastated ta'anii yookiis immoo akka South Africa egaa to some extent resolve godhatanii jechuun dandeessa. Oromooni majority ta'ee majority yeroo isin jiru biyya sana keessa saba isaa guddaadha. Lakkoofsaan guddina duwwaatu hin ta'in ikoonomiitiin diinagdeetiin isa guddaadha. Kana duwwaatu hin ta'in namoota addaatu baay'eetu dhufee nu keessa jiraata. Keessumaa Finfinneen irraan fitinaa. Finfinnee is the nerve center of biyyattii. Oromiyaa keessa jirti. Yeroo yaadanii anxietiin itti ilaaluuf yaada. Qalbiitiin egaatuma jennuu suuta amma kan Oromoo revolutionii tun tan incremental change dhumaaniitii as geenye lafa keenya deeffachaa afaan keenya deeffachaa xinnoo of bituu jechuunis Oromiyaa TPLF faanuu dhaabanii isa argachaa gara dhumaatti dhiyaachaa jirra. Dhumaa jechuun kuni mootummaa keenya irratti abbaa ta'uudha. Biyyattii irrattis immoo abbaa biyyaa kan keenyaa taane biyyattii keessattis immoo wanta lakkoofsi keenya nu kennuu danda'u argachuu jechuudha, which is being dominant ofii keenya biyyattii keessattis dominantii ta'u jechuudha. Kanatti dhiyaachaa yeroo dhufnu anxiety gadheedha kan inni saba gara biraa keessatti uumu. Keessumaa saboota warra Itoophiyaanis ta'edhaan warra Amaaraa keessumaa dominantii warra turanii fi warroota Tigree gidduu irrattis wanta sammuu isaanii keessa waa isaan yaaduu hin dandeenyedha. Maal taana kan jedhu anxiety gadheedha kan inni uumu. Kanaaf kun akka hojiitti mul'annee fi waa isaan hin goone hin jiru. Kanarrattis immoo nuuni kana hubannee anxiety akkasii uumaa kanaaf attamitti saboota gara biraa wajjin jiraannas jedhu attamitti communicateii goona nuuni sin balleessuun miti nagaadhaan wajjin jiraachuus hin dandeenya kana kan jedhu attamitti communicateii goona kan jedhus irratti mari'annee saboota gara biraas akka isaanii tasgabba'an gochuudhaa fi wanta nuun goonu xiqqaadha. Caalaa mayyoo akka isaan nu sodaatan akka isaan rifatan kan goonus jira akshinii keenya keessa. Egaa waan akkasii irratti attamitti rizoolvii goota yoo taa'amee daayaloogii cimaan godhamee at least by elite level godhamee attamitti wajjin jiraachuun akka danda'amu irratti meekaanizimiin adda addaa yoo uumame malee akkuma jirru kana keessatti isaanis nu sodaachaa nuunaanis isaanis sodaachaa mootummaan jiru immoo asumaaf achi unkuramaa eleekshiniitti hin deemda taanaan badiisa gadheetti kan deemu. Kanaaf egaa amma no other option teenyee elite levelitti mari'atamuutu irra jira. Nuuni akka fedhe taanaan ofii obbuchuu Oromiyaa kana kan nu dhiisisu waa tokkoyyuu hin goonu. Baat attamitti warra gara biraa wajjin jiraachuu dandeenya. Eleekshinii attamiitu jiraachuutu irra jira. Eleekshinii diyyuun barbaachisaa warra gara biraa wajjin jechuun nu gidduutti godhannaa eleekshinii baat on a central level attamitti wajjin jiraachuutu irra jira. Meekaanizimii adda addaa jira biyya lafaa gara biraa keessa. Isa irratti faa mari'achuutu irra jira. Federaalizimiin amma jiru kuni dhiphisuutu hin ta'in bal'isanii haqa sabaa guddisanii almost loose federation confederation lafa jedhu kana keessatti yoo dhiyeessite duwwaadha kan resolve gootu malee biyya akka Itoophiyaa keessatti biyyi sabii gara biraan si cunqursaa ture keessatti dhaxxee unitary systemiin fidaa yookiin immoo federalizimii sananii dhiphisa yoo jette jeequmsatti kan inni geessu. Kana caalaa dhiphisuu caalaa bal'isuu gara confederationiitti dhiyaatu kan godhu. Federation loose federation kan jedhu meekaanizimii adda addaa jira asirratti haasa'uu hin dandeenyu ta'a isa fa'aa hojiirra oolchuudha malee. Waggaa lama akkuma kanatti westii godhan egaa isa irratti hojjechuu dhiisanii waan biraa hojjechaa turan. Illiitii Oromoo kan Amaaraa kan Dabuu hundumaa walitti qabanii isa mati jette kana ituu eleekshiniin dhufin hojiirra oolchuu dhiisanii
bukkee waan biraa gochaa turani egaa. Garuu walitti they tried jechuudha. I think walitti baay'ee walitti dhufaniiru. Garuu walumatti haasa'uu dadhaban malee meeqa waan meeqa gruppii meeqa dhaabaniitu immoo gidduutti immoo dirruma ciccitanii hundi tokko istiin irraa fagaachaa deeman waan isaa. Yaa clear planning wanta jiru fakkaatu wal dhufuu hin dhiisuu maaloo godhu but they really understand hundumtuu waggaa 50 hin bitaa jedhu amma warri Dr. Abiyyi faa PP faa kana plaanii godhu warri garbaamo nu moone malee biyyattiinis jiraachuu hin danda'u but what would come what's the outcome kan jedhu irratti third party faan barbaachisa jettee yaadda nama alaa maybe nama Itoophiyaa alaa dhufee isaaniin mari'achiisu faa barbaachisaa waan kana furmaatatti fiduuf moo namni biyya sana dhuguma waliin taa'ee furmaata fiduu danda'atti yaadda. Ani garuu gaaffii gaariidha kuni I really don't know wanta biyya sana kutataniiru karaa koo malee hin baasuu kan jedhutti hundumtuu kan warra gara biraa fudhachuutu ta'e yaadanii yaada sammuma isaanii keessa hin dhufu amma namni gara biraan sirrii ta'uu danda'a laata kan koo yookiin attamitti komproomaayizii goona yoon koddana jira ta'e yansaa jira ta'e gara gidduutti attamitti dhufna jedhamee wanti yaadamu fa'aa mareen godhamu fa'aa injiru keessumaa kun hundumtuu kan dhufuu danda'u tokkoffaa kaalshariin jira lamaffaan immoo do we really nu galaa jira laata laftitti deemaa jirru rakkinitti dhufaa jirru laaddanatti dhiyaachaa jirra namni dhaabadhu jedhu sin jiru boollatti deemaa qileetti deemaa jirra garuu dhaabadhu lakki achi geesseetti amma sodaachisaadha jedhee nama iyyutu dhibaa jira hundumtuu rukutiidhuma kanumaaniti boollatti deemaa jirratu hojii keenya argu. Amma gaaf tokko gaafa biyya alaa irratti namni tokko fiigu akka biyya tokko hundumtuu dhufee alaabaa meeqa argitati biyya Itoophiyaa sana keessatti inni kaan alaabaa Itoophiyaa qabata inni kaan alaabaa Salmuuxii qabata inni kaan alaabaa OLF qabata maaliif waan xinnoo kanarraa ka'anii iddoo tokkotti fidanii biyya Itoophiyaa Dr. Abiyyiin tokko akka ta'u barbaada yoo ta'e isee xinnoo kanarratti hojjetanii maaliif tokko hin godhan namni tokko hundumtuu Itoophiyaatii dhufee gaafa ta'u hundumtuu alaabaa adda addaa gaafa qabatu it's so confusing. Why is irratti faama maaliif hin hojjetan? Qoosaa miti laa biyyattii suni biyya tokko ta'uun irraan turre garuu immoo biyya qofaa jiraachuu immoo hin dandeenyedha. Contradictionii daalamaa sanatu jira. Tokko ta'uus hin dandeessu qofaa ta'uus hin dandeessu kanaafi maal maltaadha. Isuma irratti isa egaamma rakkinni guddaan kanaaf yoo teessee meekaanizimii adda addaatu jira sarratti yoo mari'atte malee wanti keessa deemaa jirru waan itti deemaa jirru kun qoosaa miti. Okay, gara sagantaa keenya xumuraatti deemaa jirra sa'aatiin keenya deemaa jira waan ta'eef baay'ee si galateeffanna dhugaa dhuftee kana nu wajjin hirmaachuu keefi gara fuula duraatti sigaa waan wajjin haasofne deemaa abdadha. Dhumarratti yoo ergaa qabaattee waan jettu yoo qabaatte warra ofiitiif sagantaa keenya warra hordofuuf. Hordoftoota View sagantaan kun guddachaa deema yoo isin guddistan malee immoo lafa gaanii hin qaban kanaaf yeroo hundaa duukaa bu'aa yaada keessan kennaa fi nuun wal gargaarre malee yaada adda addaa namooti dhufanii mari'atan malee lafti ga'amu hin jiru yaada irratti mari'achuun barbaachisaadha yaadi tokko duwwaan hin jiru biyya kana keessa biyya keenya keessas yaadi dhufee walitti bu'ee wal qaruutu irra jira yaada adda addaa qabaachuu jechuun diinummaa miti wal luqarsiisa kanaafi isinis jajjabaadhaatii namoota yaada adda addaa qaban namoota isinii galan duwwaatu hin ta'in namoota isinii galan hundumaa wajjin haasofsiisaatii sabni keenya akka gaaf tokko dhufee yaada tokko qabaatuuf kontribiishinii keessan itti fufaa galatooma. Galatoomi. Egaa daawwattoota keenya gaaffiif deebii qabnu obbo Zechariasii fi kana fakkaata. Yaada yoo qabaattanii inbaaksii nu godhaa waan dogoggorre yoo jiraate dhiifama immoo nu godhaa hundumti keenya akkuma oromummaa keenyaatti waan garaa keenya haasofne yaada obbo Zecharias irraa immoo amma tokko hin barattu jennee abdanna har'a gaanii kan viidiyoo kan akkas godhee babbareechee nu kaasaa ture Gibee Production caalee yaada isaa galateeffachaa sagantaa biraan amma wal arginutti nagaan isiniif haa ta'u.